Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Jaallatamtoota, kabajamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan isin jaallatu, isinis Waaqayyoon jaallattanii, Waaqayyoon barbaaddanii, akkamiin sa'a kana geessanii, akkam yoo nageessanii. Ameen. Maqaan Waaqa keenyaa, Uumaa keenyaa, Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos bara hanga baraatti kan galatoome, kan ulfaate nuuf haa ta'u. Waaqayyoo kan deesse Dubreen Maariyaam, deessuun Waaqaa sababa fayyina keenyaa kan taate qulqulleettiin qulqulloota Dubreen Maariyaam, maqaan ishee guddaan kan kabajame, kan ulfaate nuuf haa ta'u. Qulqulloonni ergamoonni, toloonni, wareegamtoonni toloonni, abbootiin keenya Waaqayyoo kennaa qulqullummaadhaan Waaqayyoon isaan muudee, kabajni ulfinni baraa hanga baraatti teessoo isaanii irratti iddoo jiranitti isaaniif haa ta'u. Eegumsa isaaniitiin nurraa adda hin ba'ini. Ameen. Waaqayyoon jaalalaa fi araara nuuf baay'isee sa'aatii kana geenyee sagalee isaa akka dhageenyu Waaqa nuuf eeyyameef, Waaqa nu gargaareef maqaan isaa guddaan kan galatoome, kan ulfaate nuuf haa ta'u. Baga yaadannoo haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamiitiin baga siniin ga'e. Eebbishii, araarsummaan ishii, jaalalli eebbishii hunduma keenya wajjiniin olee kan bule nuuf haa ta'u. Ameen. Egaa gara barumsa keenya koorsii seenaa mana kiristiyaanaa sadarkaalee addunyaalessaa irratti jiran maaltu ture kan jedhu waliitiin yeroo darbe ilaalaa turreerra. Keessumaa gubaa'eewwan yookaan immoo manneen kiristiyaanaa lamaan kan jennu ortodoksii orientaal warreen bahaadhaa fi warreen lixaa jennee iddoo lamatti addaan qoonnee yeroo darbe keessa ortodoksii orientaalii yookaan immoo warreen obbolaawwanii kan jedhaman kana isaan sana waliin kaasneetu ilaalaa turreerra. Guyyaa har'aa immoo mana kiristiyaanaa ortodoksii orientaalii manneen kiristiyaana warra bahaarraa maaltu adda isaan godha, maaltu immoo warra isaan fakkeessaa kan jedhu gabaabaadhaan wajjin ilaalla. Waaqayyo abbaan keenya akka nu barsiisu, akka nu gorsu fedhaaf eeyyama isaanii guddaa nuuf haa ta'u. Garaagarummaan isaanii maalidha? Wal fakkeenyi isaanii maalidha? Maaltu nu fakkeessaa, maaltu immoo gargar nu godha kan jedhu yoo gabaabinaan ilaalle tokkoffaa irratti barnoota fayyinaa irratti waa'ee gooftaa keenyaa Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos qulqulleettii dubroo Maariyaam irraa dhalate fayyina keenyaaf gara addunyaa kanaa akka dhufe wal fakkeenya qabaata jechuudha. Isa kana irratti barumsa wal fakkaataadha kan nuyi barsiifnu. Bahaa irrattis warreen ortodoksii orientaalii irrattis jechuudha. Kan biraa kabaja haadha Waaqaa kan haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam irratti qaban kabajni kennamuuf tokko akka ta'e, keessumaa barnoota Tiyootokaas jedhamu irratti waa'ee deessuu Waaqaa haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam Waaqa da'uu ishii Dubreen Maariyaam gonka Waaqa gonka nama da'uu ishii barnoonni isaan kun iddoo lachuttuu wal fakkaataa akka ta'e, kabaja fakkiiwwan qulqullaa'uudhaaf qabamu qulqulloota yookaan immoo qulqulloota ergamootaa, wareegamtoota warreen jennu qulqulloota duukaa bu'ootaa, qulqulloota abbootaa isaan kanarratti kabajni fakkiiwwan qulqullaa'oo kanaa fi itti fayyadamuun isaa wal fakkaataadha jechuudha. Eessatti? Ortodoksii orientaalii fi ortodoksii warreen bahaa gidduutti jechuudha. Kanneen biraani gubaa'eewwan sadan warra jalqabaa fudhachuu isaanii irratti warreen fi murtoowwan Niqiyaa irratti keessumaa murtaa'an isaan sanaa fi hojiirra oolmaa isaan irratti wal fakkeenyi ni jiraata. Wal fakkeenyi jira, hin fudhatu. Lamaan isaanii hin fudhatu jechuudha. Ortodoksii orientaalii hin fudhatu. Ortodoksii warri lixaas yookaan immoo warri bahaa kunis hin fudhatu jechuudha. Guyyoota tsoomii wal fakkaataadha. Guyyoonni tsoomii keessumaa guyyoota roobii fi jimaata yoo fudhannee ilaalle haalli tsoomiin kun wal fakkaataadha. Guyyaan kan fakkeenyaaf
Tsooma guddicha kan jennee kaasnu kanaa fi tsoomiiwwan gosa isaanii torba ta'uu mana kiristiyaanaa orientaalii keessatti torba akka ta'e isaan kaan keessatti garuu akkaataa isaan barbaachisee fi murtee isaan murteeffataniin garaagara ta'uudha danda'a jechuudha. Keessumaa irra guddaatti garuu roobii fi jimaatni akka tsoomamu iddoo hundattuu hin kaasu jechuudha. Orientaalittis warra bahaa irrattis jechuudha. Akka inni isaan kun kan wal fakkeenya isaanii yoo ta'u garaagarummaan isaanii immoo maali inni jennee yoo laalle garaagarummaadhaas ni qabaatu jechuudha. Gabaabummaan isaanii guddaani barnoota dubbii Kiristoos irratti qabanidha jechuudha. Manneen kiristiyaanaa ortodoksii warreen orientaalii gubaa'ee kelqodoonii fi murtee isaan achirratti murtaa'e sana hin fudhatan. Warreen orientaalii jedhu jechuudha. Warreen bahaa garuu maal godhu gubaa'ee kana ni fudhatu jechuudha. Isaanis maalidha tawaayidoodhaan ni amanu jechuudha. Ni amanu kunis ka waloomina gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos qaama lamarraa qaama tokko qaama lamarraa amala tokko kan jedhu tawaayidoo kana kan amantudha jechuudha. Isa kana ka wanta garaagaraatiin yeroo garaagaraatti ka'ee warraaqsi garaagaraa ka'eetu waan kana balleessuudhaaf walooma kana balleessuudhaaf baay'ee warreen ba'an bu'an hin jiran jechuudha. Keessumaa ortodoksoota warreen bahaa gidduutti inni kun tawaayidoo kana balleessaniitoo barumsa ganiinsaa akka barsiifamuuf yeroo garaagaraa irratti ka'aa kan turan jechuudha. Isa kana irratti keessumaa kaatolikoonni Room keessa jiran mana kiristaanaa tawaayidoo Itoophiyaa gara kaatolikummaatti jijjiiruudhaaf dhufanii waraana hedduu keessa akka isaan turan lubbuu namoota hedduu akka darbe qabeenyi mana kiristaanaa hedduun akka bade dhugaa barbaaduudhaan kan ka'e isa kana gidduutti tawaayidoo kan jedhu kana Kiristoos dubree Maariyaam irraa dhalateera. Foon ishirraa kun lubbuu ishirraa lubbuu fudhatee nama gonka waaqa ta'eera kan jedhu barumsa kana balleessuudhaaf waraana hedduu weerara hedduu keessumaa jaarraa 16ffaa fi jaarraa 17ffaa gidduutti bal'inaatiin akka ka'e ni arginaa jechuudha. Ni arginas keessatti jechuudha. Keessumaa ka warreen kaatolikoonni kun injifatamaniitoo booddarraa diinonni mana kiristaanaa ortodoksii tawaayidoo Itoophiyaa kunneen maqaa ishii jijjiiruudhaaf yaalanis akka hin taaneef yookaan immoo injifataniitoo akka bahan seenaan mana kiristaanaa ni agarsiisaa jechuudha. Keessumaa maal jedhu tawaayidoo kana deebisanii keessumaa waa'ee waaqummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos maal jedhanii barsiisaa turanii keessumaa yaa'ii kelqedoon irratti inni kun baay'inaan kan xiyyeeffatu waaqummaan foon ni xuuxee ni hudhee akkasumas amalummaan isaas balleessuun amala tokko ta'e jedhuudhaan maal godhu jechuudha. Barumsa kana barsiisaa turani jechuudha. Egaa barsiisa mana kiristaanaa keenyatiin ala kan ta'e barsiisaa akka ture jechuudha. Egaa barsiisa mana kiristaanaa keenyatti sirriidhaan yookaan immoo ibsuudhaan Moefaayit jechuunis maal jechuudha tawaayidoo jechuudha. Moefaayit jedhaniitoo akka ibsaa turan. Isaan garuu monofaayit daayofaayit jedhanii kan isaan ibsan jechuudha. Monofaayit daayofaayit jechuun amala tokko qaama tokko kan jedhu kana jechuudha. Yookaan immoo waaqummaan foon ni xuuxee yookaan immoo foon ni hudhe foon ofitti fudhate jedhaniitoo kanneen barsiisan jechuudha. Nuti garuu tawaayidoodhaan yookaan immoo waloomaan argattee manni kiristaanaa keenya kan barsiisu jechuudha. Kabajaa yookaan immoo ni liqimsee ni xuuxee jedhaniitoo barsiisaa kanneen turan keessumaa gubaa'ee kelqedoon irratti walitti qabamanii shakkummaa kana bal'inaatiin akka isaan ka'aa turan ni agarra jechuudha. Keessumaa malaakaawwanonni kun gubaa'ee kelqedoon irraa akka isaan turan barsiisa ortodoksii gara Awuxaakeetti siqsuudhaaf Awuxaakeen yaa'ii kelqedoon sana keessatti yaa'ii sana kana walitti qabee Phaaphaasii yeroo sana kan ture jechuudha. Awuxaakeen itti siqsuudhaan mana kiristaanaa keenya akka bakka hin buune mormiidhaan keessumaa qulqullicha abbaan keenya qulqulluun Diyoosqoroos achirratti shakkummaa isaanii kana balaaleffatee yaa'ii sana irra dhiisee akka ba'e bara sana keessatti kan barsiifame yookaan immoo kan ta'e bal'inaatiin in arginaa jechuudha. Isaanis maal gochaadha kan isaan turanii daayofaayitii gara monofaayitiitti akka jijjiiran. Kana jechuun maal jechuudha? Amantaa ortodoksii tawaayidoo ishii waloomte kana ishii sirrii dhabamsiisaniitoo
waan hin taane yookaan immoo barumsa hin taane bakka buusuudhaaf akka isaan yaalan ni arganna jechuudha. Hordoftoonni mana kiristaanaa ortodoksii orientaalii biratti garuu kadhannaa guyyaatti yeroo torba kitaaba qulqulluu keessatti kan barreeffame faaruu Daawit 118 irratti Waaqayyo fuulduratti yeroo torba akka kadhanni barbaachisu akkuma kaa'e kana fuula isaanii gara bahaatti yookaan immoo gara Yerusaalemitti naannessuudhaan kophee isaanii ofirraa baasuudhaan uffata yeroo kadhannaa uffatamuudhaa qabu maal akka ta'uu qabu uffachuun taasisuun kun akkaataa itti baratameen bifa sanaatiin taasisaa akka turan jechuudha. Ortodoksii warreen orientaalii jennu kun jechuudha. Namni tokko kadhannaadhaaf gaafa dhaabatu maal uffatee dhaabbata, akkamitti dhaabbata, fuulli isaa gara kamitti garagaluu qabu jedhamtu kan barsiisaa. Yeroo har'aa kana yoo iddoo bataskaanaa hin jiru ta'e fuulli keenya yeroo hundumaa gara bahaa akka ta'e gara bahaa ilaaluu akka qabnu baanikaa waan baay'eedhaan fakkeeffama. Haadha keenya qulqulleetti dubroodhaan fakkeeffama. Bahi keenya baay'ee yeroo dubbistan argachuu dandeessan kana kadhannaadha keenya qulqulleetti dubroo maaramii taasisanii jechuudha. Bahi karaa biraatiin gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiidhaan fakkeeffama. Karaa bahaa bahi waan ta'eef addeessi dhugaan karaa bahaa bahi jedheetu qulqullichi Efreem Sooriyaa sun akka dubbatee sana jechuudha. Egaa bifa kanaatiin ortodoksii orientaalii warreen ta'an obbolaawaa warreen ta'an kun bifa kanaatiin akka isaan wal fakkeessan ni argisiifamu jechuudha. Kan biraa guyyoonni tsoomii isaanii akka wal fakkaatu bal'inaatiin kan arginudha jechuudha. Kun wal fakkeenyaa fi garaagarummaa manneen kiristaanaa bahaa fi orientaalii warreen ta'edha jechuudha. Mee gara ortodoksii bahaatti yaada bara. Istaarni ortodoksiin maal jedhu maalidha wanni isaanii kan jedhu gabaabsuudhaan waliin ilaaluudhaaf ni yaadna. Egaa manneen kiristaanaa ortodoksii warreen bahaa kuni maal jedhamuudhaan beekamu yeroo tokko ortodoksii kaatolik chaarch jedhamuudhaan ni beekamu. Ortodoksii kaatolik chaarch maaliif sababni isaas bara 1054 yookaan immoo bara 1054tti jarri kun ortodoksii kaatolikonni kun aangoo olaanaa waan qabaniif sana jijjiirsanii waan tureef maqaa sanaanis ni waamamu jechuudha. Hordoftoonni kiristaanota ortodoksii warra bahaa kun walakkaan isaanii baay'inaan biyya Raashiyaa keessatti akka isaan argaman sirna qindaasii isaanii yookaan immoo sirni galatoo isaaniis Bizaantaayinii fi Wustarni irratti kan hundaa'e akka ta'e ni argina jechuudha. Biyyoonni kun manneen kiristaanaa ortodoksii bahaa kunneen waa'een gurguddoo torbanii fudhatu. Manneen kiristaanaa orientaalii keenya garuu meeqadhaan isaan fudhatan sadiidha kan isaan fudhatan jechuudha. Manneen kiristaanaa ortodoksii orientaalii kan fudhatan sadi irratti ofii isaanii immoo afur dabaluudhaan torba taasisanii warreen fudhatan warreen mana kiristaanaa ortodoksii bahaati jechuudha. Isaan kunis tokkoffaanii gubaa'ee Niiqaa bara 325tti gaggeeffamanii fudhatu. Gubaa'ee Qusxinxiniyaa bara 381tti, gubaa'ee Efesoon bara 431tti, gubaa'ee Kelqedoon bara 451tti ni fudhatu. Isaan kanarratti gubaa'eewwan Qusxinxiniyaa lammaffaa bara 535, gubaa'ee Qusxinxiniyaa sadaffaa bara 680 hanga 681tti fi gubaa'ee Niiqaa lammaffaa bara 787tti kan jiran kana gubaa'eewwan gurguddaa afur fudhatu. Eenyu isaan? Ortodoksii bahaa warreen ta'an jechuudha. Ortodoksii bahaa keessa warri Ramadaan. Egaa isa kana bara mootii Qusxinxinoos ture dursatti bilisummaan mana kiristaanaa osoo hin labsamiidhaan duratti magaalaa Room maal waaqessaa turanii? Waaqa arkeedha kan isaan waaqessaa turan. Itti marfatee waaqa tolfamaatti kan isaan amanaa turan jechuudha. Osoo maal hin ta'in Qusxinxinoon ka'eetoo mana kiristaanaa bilisummaa otoo hin labsiin duratti jechuudha. Qusxinxinoos eenyudha? Ilma mootii Illeenee jechuudha. Ilma Illeenee. Illeenee eenyudha? Fannoo gooftaa keenya kan of horsiistee bitootessa gaafa godhanii argamsiiste kana jechuudha. Ayyaana sana kan kabajnu gaafa 17 masqala kan kabajnu kana jechuudha. Inni ergasaa inni gara mootiitti dhufee booda manneen kiristaanaa addunyaarra jiraniif maal labsee jira? Bilisummaa labsee jira jechuudha. Manneen xaa'otii cufamanii manneen qulqullummaa manni waaqayyo haa banamu jedhee labsii kana barsiisuudhaaf duratti Roomaanonni xaa'otiidhaaf akka isaan sagadaa turan waaqa harkeetti harkaan hojjetatanii akka isaan waaqessaa turan ni agarra jechuudha. Akkasumas lafti sun yookaan immoo keessumaa haalli teessumaa Room biyya Room kuni dirree waan ta'eef waraana garaagaraatiif akka isaan saaxilamaa turan. Sababa kanarraa ka'uudhaan Awurooppaanotni fi warreen Eeshiyaa handhuura kan taate rakkoo kana fudhachuudhaan diina qolachuurraa ishee akka hin mijanne keessumaa biyya Bizaantaayinaa
magaalaa guddittii kana taasifachuudhaan bara 330tti gara Bizaantaanaa kanatti naannessuudhaan Roomaa lixaa fi Roomaa bahaa iddoo tokkotti taasisuudhaan walii galchiistoo akka isaan bulchaa turan ni agarraa jechuudha. Magaalaan guddittiin haaraan kunis kabaja mootummaa Qusxinxinoos qabdu kanarraan ka'uudhaan Bizaantaayinaa kan turte kuni gara Qusxinxiniyaatti jijjiiramte jechuudha. Biyyi kun maal jedhamte? Biyya Qusxinxiniyaa jedhamtee waamamuu jalqabde jechuudha. Egaa magaalaa kana keessatti xaawotiin akka hin waaqeffamneef maaltu godhe dhorke jechuudha? Qusxinxiniyoos mootichi ni dhorke jechuudha. Kabaja Qusxinxiniyoosiif qabaniif magaalaa isaanii guddaa kana Bizaantaayinaa kana maal godhan jechuudha? Gara Qusxinxiniyaatti jijjiiran. Bara kam? Bara 1453tti jijjiiranii jechuudha. Kanaaf mootummaan boodarra immoo waraanni garaagaraa hammachuudhaan mootummaan Bizaantaan humna cimsachuudhaan mootummaa Turkii injifachuudhaan magaalaa Istaanbul guyyaa har'aa beeknu kana taasisee jechuudha. Istaanbul har'aa kun Turkii keessatti kan ishiin argamtu dursi ishii Bizaantaayinaa kan turte boodarra immoo Qusxinxiniyaa kan turte sana booda magaalaa guddoo Turkiin Bizaantaayinii duriiti. Bizaantaayiniin durii sun immoo maal turte? Qusxinxiniyaa turte. Qusxinxiniyaa irraa deebitee Bizaantaayin taatee deebiteetu mootii Turkii jalatti bulte magaalaa guddoo hundeeffatanii Istaanbul jedhanii moggaafatanii kan arginu jechuudha. Egaa Qusxinxiniyoos magaalaa kana keessatti mana kiristaanaa baay'ee beekamaa fi baay'ee beekamtuu ta'e ajaa'iba kan taate mana qulqulleettii wareegamtuu Soofiyaa akka inni hundeessee ture seenaa mana kiristaanaa keessatti in arganna jechuudha. Manni kiristaanaa qulqulleettii Soofiyaan kan ishii jalqabni Qusxinxiniyoos yookaan mootichi Qusxinxiniyoos ilmeelleenii kan hundeesse wareegamtuu Soofiyaa qulqulleettii Soofiyaa akka hundeesse sana booda sirree abiddaan gubachuudhaan bara mooticha Yusxaaniyoos jechuunis bara 532 kaasee hanga 537tti jiran gidduutti manneen kiristaanaa addunyaarra jiran keessaa dorgomtuu kan hin qabne taasiseetu akka ishii ijaaree ni argina. Ta'us garuu bulchiinsa Bizaantaanii yeroo san ture harka Turkoota harkatti waan kufteef manni kiristaanaa kuni bara 1453 kaasee manni kiristaanaa qulqulleettii Soofiyaa masgida akka ishiin taatee turte ni argina jechuudha. Guyyaa har'aa egaa magaalaa guddoo Istaanbul keessatti qulqulleettii Soofiyaadhaan kan yookaan immoo manni qulqulleettii Soofiyaan kan ijaarsee qulqullichi Qusxinxiniyoos guyyaa har'aa jalqabaa Turkoonni yeroo qabatanii ture sanatti gara masgiidatti akka jiran sababni isaas Turkoonni baay'een isaanii musliimota waan turaniif jechuudha. Musliimota waan turaniif manni kiristaanaa qulqulleettii Soofiyaa kun jijjiiramteetoo maal godhan jechuudha. Kiristaanonni waan hin jirre waan keessatti argama waan muraasa ta'anii humni Turkootaa waan caalee fi qulqulleettii Soofiyaan kun masgiida musliimotaa taatee hanga bara 1934 jechuun bara 1300 fi bara 1934 masgiida kan ture kun immoo maatii jijjiirame jechuudha. Gara muuzeemiitti akka jijjiirame. Muuzeemii jechuun bara iddoo namoonni dhaqaniitoo itti daawwatan jechuudha. Manni kiristaanaa qulqulleettii Soofiyaan deebiteetu ammas immoo bara 1603tti bakka teessoo paatriyaarkii Qusxinxiniyaa iddoo Giriikonni iddoo itti jiraatanitti jechuunis manbara biqilsinnaan isaanii Faanaar kan jedhamu Faanaar iddoo jedhamu kanatti deebiteetu ammoo gamitti deebitee gara masgiidatti akka ishiin deebite. Kutaa magaalaa kana keessatti kan manni kiristaanaa qulqulluun Goorgisiinis ijaarameetu wareegamaa qulqullichi Goorgisiin sana booda teessoon isaanii Qusxinxiniyaarraa gara maalitti jijjiirame jechuudha. Faanaar bakka jedhamu kanatti jijjiirame jechuudha. Teessoon mootummaa paatriyaarkii yookaan immoo bakki Phaaphaasonni itti muudaman itti ta'an jechuudha. Teessoo isaanii kan ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf akka biyya keenyatti Finfinnee keessatti yoo ilaalle qulqulleettii Sillaaseen teessoo paatriyaarkii akka taate yeroo sanaaf immoo biyya isaanii keessatti Qusxinxiniyaa keessatti ture. Qusxinxiniyaa kana keessatti rakkoo garaagaraa waan uumameef bataskaanni gara masgiidatti, masgiidni gara muuzeemiitti, muuzeemiin deebi'ee kanatti gara masgiidatti jijjiiramu sanarraa kan ka'e teessoo isaanii kana garamitti jijjiirata jechuudha. Gara Faanaaritti akka isaan jijjiiratan ni argina jechuudha. Egaa dursitoonni amantaa mana kiristaanaa Ortodoksii Giriikii biyyoota garaagaraa keessa jiraatan bulchiinsaan osoo hin taane abbummaa amantiitiin kabajanii olaantummaa isaanii akka argataa turan yookaan immoo
karaa furatiin abbummaa isaanii akka fudhachaa turan Paatriyaarkii Qusxinxiniyaan kunis addunyaa magaalaa kanatti hundaa'ee jechuudha. Isatti gara Qusxinxiniyaa kanarraa Fanaar bakka jedhamu kanatti akka jijjiirame ni arganna jechuudha. Egaa kanarraa kaasee manni kiristiyaanaa kaatolikii maadhaan buluu turte jechuudha. Pooppi Roomiidhaan buluu jalqabde jechuudha. Teessoon Paatriyaarkii hordoftoota amantaa Ortodoksii Giriikii ammoo maaliidhaan buluu jalqabe Qusxinxiniyaatti deebi'ee ni jira jechuudha. Seenaan mana kiristiyaanaa jechuudha. Egaa bara 595 Paatriyaarkiin Qusxinxiniyaadhaaf addunyaa irratti akka muudame eenyunis Abuna Yohaannis kan jedhaman muudamaniitoo deebi'anii Fanaarirraa gara Qusxinxiniyaatti akka deebi'an yeroo booda ni kaa'achuudha. Keessumaa waggoota 500 waggoota 500 waggoota 600 waggoota 700 keessatti kutaan lixaa darbee qomoowwan Ahizaabotaa yeroo weeraraman yookaan waraanni yommuu ka'u keessumaa bara 535 kaasee hanga 562 kan ture Yusxiyaanos Paatriyaarkii mootii biyya Bizaantaayinaa ta'eetu Bizaantaayinaa bilisaa akka isaan baasee booda irras immoo bara 800tti mootii Firaankota Peeppis Loompaardota warreen jedhamu. Egaa kana seenaa mana kiristaanaa keessatti bal'inaatiin baranneerra. Keessumaa immoo warreen kutaa 9tti barattanis kitaaba histirii jedhamu irratti bal'inaatiin akka baratan ni yaadatama. Mootiin Firaankota Peeppiin Leewombaardii fi naannawa sanaa akka isaan qabatanii bulchaa turan boodarra babal'atee impaarri kun gara Xaaliyaanitti akka deebi'ee maal mudanii sarraa kaasitooti bulchiinsa qulqullaa'aa Room akka isaan hundeessan irree ni arganna jechuudha. Hoolii Room Impaayir jedhamee mootummaan sun akka isaaniif hundaa'etti waggoota 1000 akka isaan bulchaa turerre as keessatti ni arganna jechuudha. Egaa yeroo sana eegalee manni kiristiyaanaa Ortodoksii Qusxinxiniyaa mootummaa waliin duuka buutota Islaamota kanneen jedhamanii waamamaa akka isaan turan wangeelaa akka isaan barsiisaa turan ni agarsiisa seenaa mana kiristiyaanaa keessatti jira. Kiristaanummaan kan babal'isuudhaaf hojii hafuuraa yeroo raawwatamu manni kiristaanaa kaatolikii yookaan warreen lixaa hojiiwwan hafuuraa raawwachuu qabdu cinaatti mootota waliin dhiibbaa geessisaa yookaan immoo mootummoota waliin ta'aniitu dhiibbaa garaagaraa akka isaan geessisaa turan ni argina jechuudha. Egaa barreessitoonni hedduun isaanii seenaa mana kiristiyaanaa keessatti bal'inaatiin barreessaa akka turan ni argina jechuudha. Egaa dhugaan isaa garuu manni kiristaanaa fi mootummaa waliin hojjetan iyyuu hojiin mootummaa nageenya uummataa eeguudha. Hojiin amantaa yookaan immoo paaphaasonni yookaan qoophoonni Room warreen jennu kun garuu namoota yookaan kiristaanota fi warreen amantoota jajjabeessuu akka ture osoo qabanu isaan garuu hojii hafuurummaa kana bukkeetti qabaniitu hojii siyaasaa qofa akka isaan gaggeessaa turan bal'inaan ni argina jechuudha. Keessumaa waraana Bizaantaayin bal'inaan ni beektan yoo ta'e waraanni Bizaantaayin yookaan giddugalummaadhaan kan ture kun Bizaantaayin akka ishiin baatu mootummaan Bizaantaayin akka kufu hojiin hafuuraa kun akka kufu dhiibbaa hedduu taasisaa akka ture jechuudha. Keessumaa bara 900 keessa mootonni Liyoon jedhamanitu muudatan jechuudha. Liyoon tokkoffaa, Liyoon lammaffaa, Liyoon sadaffaan akkasuma Qusxinxiniyaa tokkoffaa, Qusxinxiniyaa lammaffaa, Qusxinxinoos sadaffaa hanga shanaffaatti kan deemanii deeggartoonni isaanii luboonni tokkos muudamaniitu ayidonnii fi islaamummaa irraa gara kiristaanummaatti deebi'anii sagada fakkiiwwan qulqullaadhaaf taasifamu akka isaan fudhataa turan. Keessumaa biyya qulqullichi lubummaadhaan kan fudhate qulqulluu Yohaannis Damaasqotti yookaan immoo qulqulluu Yohaannis isa Damaasqoo qulqulluu Tewoodiroos Paatriyaarkii Pooppi Room warreen jedhaman kun Gorgoriyoos sadaffaan fa'aa kun fakkiiwwan qulqullaa'oo halluu garaagaraatiin qophaa'anii akka fayyadamaa turan. Keessumaa fakkii qulqullootaa, fakkii qulqulloota ergamootaa kan Dubree Maariyaam, kan wareegamtootaa Gooftaa walma Waaqayyoo isaan kana waaqessuun cubbuu akka ta'e garuu isaaniif maal gochuun saganni kennaa sagaduudha akka isaan qaban kabaja fakkiiwwan qulqullaa'oo akka kabajuu qaban walii galaniitu bifa sanaatiin akka isaan adeemsaa turan ni argina jechuudha. Egaa gareen kun garee lamatti akka isaan qoodame yeroo dheeraadhaaf akka isaan turan
as keessatti seenaa mana kiristaanaa keessatti bal'inaan abbootiin keenya nuuf kaasanii jiran jechuudha. Isaan kunis bakka sadiitti addaan qoodamanii jedha keessumaayyuu jechuudha. Ortodoksii Giriikii yookaan immoo Ortodoksii Bahaa, Ortodoksii Orientaalii, Ortodoksoota yookaan immoo warreen Kaatolikoota jedhamanii bakka sadiitti addaan qoodamanii mana kiristaanaa akka isaan kuraa turan seenaa mana kiristaanaa keessatti argina jechuudha. Egaa dursa gubaa'oonni Niqiyaa Qusxinxinaa fi Efesoon kana bu'uura gaafii mana kiristaanaa Ortodoksii waamaniyyuu bu'uurri isaanii garuu dubbii ijoon ture murtii achirratti murteeffame sana hafuura qulqulluun durfamuudhaan Phaaphaasota gubaa'oo sana irratti hirmaataniin gubaa'ee Kelqedoon irratti garuu giddugaltummaa mootummaa Qusxinxiniyaa jiraachuu isaatiin giddugaltummaan isaanis qulqulluu Diyoosqoroosin gidirfamuu isaa gubaa'ee sana irratti seeranara manni kiristaanaa waan hin jenne waan hin barsiisne manneen kiristaanaa Ortodoksii Orientaalii kanneen hin fudhanne manneen kiristaanaa Ortodoksii Orientaalii gubaa'eewwan sadi jechuunis gubaa'ee Niqiyaa, gubaa'ee Qusxinxinaa fi gubaa'ee Efesoon qofa akka isaan fudhatan manni kiristaanaa Ortodoksii Giriikii yookaan manneen kiristaanaa Ortodoksii warreen Bahaa garuu gubaa'eewwan sadan kanarratti dabaluudhaan gubaa'ee meeqa fudhataa turanii afurratti dabaluudhaan torba akka isaan fudhataa turan. Keessumaa immoo manni kiristaanaa Kaatolikii ammoo gubaa'eewwan torba kanneen kanarratti gubaa'ee 14 dabaluudhaan gubaa'een 21 taasistee akka isheen fudhatte bakka sadiitti addaan akka hirame argina jechuudha. Kaatolikoonni gubaa'ee 21 yoo fudhatan warreen Bahaa ammoo gubaa'ee 7 fudhatan Ortodoksii Orientaalii obbolaawwan warreen jedhaman gubaa'ee 3 akka isaan fudhatanii asirratti inni kaa'anii argina jechuudha. Egaa manneen kiristaanaa warreen Bahaa Ortodoksii Bahaa warreen jennuu fi Ortodoksii Lixaa yookaan immoo Kaatolikoota gidduutti wal shakkii wal dhabdeen garaagaraa akka ka'aa ture. Wal dhabdeen kunis cimaa deemuudhaan qoqqoodiinsi yookaan gargar bahinsi isaanii akka ta'e sanarraati iddoo lamatti akka isaan adda ba'an ni argina jechuudha. Isaan immoo warreen Bahan kuni qoqqoodamsi kun keessumaa wal dhabdeen isaanii sababoota kanneen ta'anii sababni guddaanii sababa gurguddoo sadidha kan isaan tarreessanii. Isaan kana keessaa Qoopheroom Liyoon sadaffaa kan jedhamu kuni bara 800tti Chaarlis guddichi kan ta'u mootiin moototaa Impaayera Roomaa qulqullaa taasisee muuduudhaan yookaan muuduudhaan isaan gidduutti akka ka'e hojiin kunis dursummaadhaan wal dhabdee Bahaa fi Lixa gidduutti taasisee jechuudha. Lammaffaa irratti gubaa'eewwan Niqiyaa fi Qusxinxinaa irratti murteewwan hundee amantaa fi kitaaba qulqulluu irratti hin barroofne mana kiristaanaa Roomii yookaan Kaatolikii irratti bara 1014tti hafuurri qulqulluun abbaa irraa qofa osoo hin taane ilma irraas ni argame yookaan hafuurri qulqulluun abbaa fi ilma irraa ni baha jettee murteessuudhaan barnoota haaraa barsiisuudhaan isheetiin manni kiristaanaa Ortodoksii cimsitee maal goote hin mormite jechuudha. Warreen sun garuu ni fudhatanii jechuudha. Isaan sana keessaayyuu warreen kamtu kan isaan fudhatan warreen Kaatolikoota warreen ta'an kan fudhatan jechuudha. Egaa dabalataan gubaa'ee Kelqedoo irratti keeyyata 28ffaa irratti kan barraa'e keessumaa Paatriyaarkiin Qusxinxinaa Pooppiroom jechuun akka nuti Paatriyaarkii jennu jechuudha. Fakkeenyaaf biyya keenya keessa Itoophiyaa keessatti Paatriyaarkii Abbaa Maatiyaas jennee akkuma waamnu isaan immoo biyya isaaniitti maal jedhanii waamu ture jechuudha. Pooppii jedhanii kan isaan waaman. Pooppiroom tokkoffaa, Pooppiroomii lammaffaa, Pooppiroomii sadaffaa jedhanii bifa sanaatiin kan isaan aangoodhaan wal qixxeessuudhaan kan murteessan diiguudhaan mana kiristaanaa Kaatolikii Room gubaa'ee Vaatikaan jedhamu kana jalqaban jechuudha. Isaan immoo qobaatti ba'anii maal hundeeffate jechuudha. Gubaa'ee yookaan immoo yaa'ii Vaatikaan jedhamu kana dursiisuudhaan qabatanii akka isaan jalqaban. Bu'uura kanaatiin Pooppiroomiin hooggantoota yookaan immoo aangoo mana kiristaanaa hundaa ol akka ta'etti yaadu jechuudha. Egaa mana kiristaanaa keenya keessatti hoogganaa olaanaan Sinodoosidha. Sinodoosiin immoo Paatriyaarkiidha jechuudha. Akkuma kanas isaan immoo maal godhan jechuudha. Dursa isaanii yookaan immoo hundumaa ol kan ta'e aangoo hundumaa kan qabu Pooppiin akka jiru akka hundeeffatan as keessatti ni agarra jechuudha. Durstoonni mana kiristaanaa Qusxinxinaa immoo kabajnii fi aangoon mana kiristaanaa lamaan wal qixa jechuu isaaniitiin gidduu isaaniitti wal dhabdeen cimaan akka ture korri cimaan akka ture ni argina jechuudha. Egaa sababa kanaa fi kan kana fakkaataniin manneen kiristaanaa Bahaa fi manneen kiristaanaa Kaatolikii bara 1154 gargar akka isaan ba'an wal dhabdeen aangoo manneen kiristaanaa kana lamaan gidduutti akka ta'e bara keessumaa bara 893tti Paatriyaarkiin Qusxinxinaa Footiyoozoon
Pooppi Roomii Niikolaas tokkoffaadhaan jalqabuudhaan waggoota muraasa erga ture booda bara 1154tti Pooppi Room Liyoon Salgaffaa jedhamanii muddatanii Qusxinxinaa deemuudhaan Kaardinaal Hambert jedhamu fa'aa Paatriyaarkii Qusxinxinaa keessumaa Mikaayil Kiroolaayinos jedhamuun olaantummaadhaan akka isaan muudan Pooppi Roomii fudhachuu diduu isaaniitiin akka wal maganaa turan yookaan immoo akka wal mormaa turan kaasaa turanii jechuudha. Keessumaa baruma sana keessatti Pooppi Roomiin ni magane yookaan immoo ni awwaggazeenii jechuudha. Eenyudhaan awwaggazaa ergamaa dhiifama kan Qusxinxinaa kan ta'e kana Phaaphaasii yookaan immoo Paatriyaarkii isaanii Mikaayil Kiroolaayinos jedhamu kana akka magane ni argina jechuudha. Yeroo sanarraa eegalee kan manni kiristaanaa kun lamaan gargar bahanii ija jibbaatiin akka isaan wallaalaa turan baroota hedduudhaaf akka ture as keessatti ni argina jechuudha. Kan eenyu kan Kaatolikii fi kan warreen bahaa keessumaa warreen Qusxinxinoos keessaa Qusxinxinaan kanneen bulan jechuudha. Egaa akkasumas kan manni kiristaanaa Kaatolikii Room barnoota ganiinsaa maal jedhu barsiisuu jalqabde hafuurri qulqulluun abbaa fi ilma irraanii argama yookaan ni baha jettee barsiisuudhaan waggoota hedduudhaaf keessumaa waggoota 40 barumsa kana akka ishiin barsiisaa turte seenaa mana kiristaanaa keessatti ni arganna jechuudha. Manni kiristaanaa Ortodoksii Giriikii garuu kana osoo fudhatiin hafaniitoo maal jechaa turan isaanii barnoota kana mormaa turuudhaan bara 900 wal dhabdeen waa'ee aangoo cimaa yeroo deemutti manni kiristaanaa Kaatolikii mormuuf yaaduun sababa ijoo isaanii dhiyeeffachaa akka turan ni argina jechuudha. Egaa ka'umsuma kanaatiin manni kiristaanaa Kaatolikii Roomatti Yerusaalem musliimota harkaa baasuudhaaf waraana fannoo akka isaan gaggeessan keessumaa bara 1202 irratti waraanni Kiruseed yookaan immoo waraana fannoo beekna kaasaa baay'een keessan istirii kutaa 9 barattanoo ta'e baay'een keessan hin beektan. Keessumaa waraana fannoo kan jedhamu kun kiristaanotaa fi kaatolikoota gidduutti kan gaggeeffamaa ture kana jechuudha. Musliimotaa fi kiristaanota gidduutti kan gaggeeffamaa ture. Egaa loltoonni fannoo duulan bara kana keessatti akka isaan turan keessumaa gara Gibxii irraan ba'anii Filistiinitti akka isaan imaluudhaaf yeroo kanatti kaatolikoonni loltoonni fannoo bu'uura kaayyoo badii Pooppi Roomii Qusxinxiniyaa bara 1203 weeranii akka isaan turan ni argina jechuudha. Egaa sanarraa boodatti kiristaanummaan handhuura Qusxinxiniyaa akka ishiin taate ni argina jechuudha. Sanarraa booda kiristaanummaan guutummaa addunyaatti akka inni babal'ataa ture. Egaa mootummaan keessumaa mootummaan Bizaantaayin humna isaa gadhiisuudhaan bara 1204tti mootummaan Laatin hordofaa amantaa Kaatolikii kan ta'e hundeessanii jechuudha. Ajaja Pooppi kan jedhamu kan biraa sammas sadaffaarratti hundeeffametu lubni Kaatolikii Toomaas Mooriisoon kan jedhamu Paatriyaarkii Qusxinxinaa ta'ee akka muudame. Teessoon Paatriyaarkii Ortodoksii Qusxinxinaa kunis Qusxinxiniyaas irra deebiidhaan akka hundaa'e. Booddee waraanumaan akka inni bittinnaa ammoo irra deebiidhaan waraana Kiruseediin akka inni hundeeffame asirratti ni argina yookaan immoo waraana fannootiin akka hundaa'e ni arganna jechuudha. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo bal'aadha seenaan kun gabaabsee isiniif kaa'uudhaaf yaalaa jira garuu hin bal'ata seenaa waan ta'eef seenaan ni bal'ata ofuma isaatii jechuudha. Seenaa sana keessatti garuu nuti ilaallu kan nuti qabnu kiristaanummaan garaagarummaan maal fakkaata ture. Ortodoksii Orientaalii gidduutti Ortodoksii warra bahaatti fi Kaatolikoota gidduutti akkamiin adeemsifamaa ture kan jedhu kana ilaaluun barbaachisaa jechuudha. Egaa Pooppoonni yookaan Kaatolikoonni Turkoota Otoomaan waliinis wal waraanee kiristaanummaa kunuunsaa cimsaa akka isaan turan keessumaa mootummaan Bizaantaayin deeggarsa cimaa argachuudhaan loltoota warra fannoottiin weerarsiisuudhaan sana weeraruu akka dadhabirree keessumaa Otoomaan Turkish kanneen jedhaman ni jiru isaan sun manneen kiristaanaa weeraruu akka hin dandeenye keessumaa mootummaan Bizaantaayin osoo abdiin kutiini ofirraa dhoowwaan Turkoota ofirraa dhoowwuudhaan deeggarsa humna Pooppitiin mootota Kaatolikiitiin akka deeggaramaa ture. Booda keessumaa Pooppoonni jalqabaa amantaa Kaatolikummaa fudhatanii sana booda immoo gargar ba'anas deebi'an jechuudha. Sababa kanaatiin kan kana fakkaataniin Qusxinxiniyaan bara 1453tti salphaatti harka tokkotti akka isheen turte. Sana booda bara 1453tti humna waraana Qusxinxiniyaa kan qabate dursaa keessumaa Mahammad lammaffaa kan ture
lubootni ortodoksii fi kiristaanotni waa'ee cimoo waan turanii fi warra lixaa irraa waliin fi mana kiristaana kaatolikii waliin ta'uudhaan hokkora hedduun akka ka'aa ture. Yaaduma kanarraa ka'uudhaan keessumaa luba Genaadoos Ankroos jedhamu paatriyaarkii Qusxinxiniyaa ta'ee ammas muudamuudhaan lubni biraa yookaan immoo paatriyaarkiin biraa akka muudame. Paatriyaarkichis bara 1472tti Qusxinxiniyaa keessatti gubaa'ee yookaan walgahii waamee sadarkaa tiyooriitiin yookaan kanneen jiran kana gubaa'eewwan Fileeroos jedhamu kan biraa akka hundeesse lubni kun yookaan paatriyaarkiin kun as keessatti seenaa mana kiristaanaa kana keessatti ni argannaa jechuudha. Egaa gabaabumatti paatriyaarkii fi phaaphaasonni gidiraa irraa bilisa ba'anii sana booda aangoon kunis hundi paatriyaarkiidhaaf yookaan immoo kamii harkayyuu kennamuudhaan Turkii jalatti akka isaan bulaa turan yookaan immoo biyyoonni Turkiin qabaman garaagaraa keessa amantoonni jiran bilisummaa isaanii akka isaan adeemsisan cunqursaa jala akka isaan ba'an taasisaa ture jechuudha. Egaa cunqursaawwan sababa kanneen ta'an kuni gara umuraatti kan laallu tokkoffaanii cunqursaaf sababa kanneen ta'an kiristaanonni jira turanii kiristaanonni hojii ergama wangeelaa akka hin raawwanne ni dhorkamaa turan jechuudha bara waraana isaan keessa jechuudha. Wangeela gaafa lallabuuf jedhan waa'ee Kiristoos gaafa waa'ee fayyinaa gaafa lallabuudhaaf ka'an isaan irratti akka dhorkee ture. Barumsa kiristaanummaa bulchiinsa Turkii keessatti namni osoo barsiisuu argame hundi hojii isaa akka siyaasatti akka lakkaawwamaa ture. Kana ilaala amma naanna'ee dhufe mana kiristaanaa keenya keessatti kan raawwatamaa jiru sun kanadha jechuudha. Kanumadha jechuudha. Inni kun eessarraa akka waraabamu lixarraa waraabamaa jechuudha yeroo baay'ee jechuun waraabama gaaf jedhamu achirraa baratama jechuudha. Bara sana akkam ture kan jedhutu bara kanatti fida jechuudha. Kanaaf namni waa'ee Kiristoos waa'ee dubbinaa fayyinaatiin lallabee keessumaa afaan kanaatiin gaafa lallabamu gara siyaasatti jal'isuun baay'inaan kan baratamedha jechuudha. Eessarraatiin kun kan dhufe bara sana keessa kan turedha jechuudha. Bara sana keessa waggoota kumaan dura kan ta'e darbe jechuudha. Egaa ta'us kan manni kiristaanaa Qusxinxiniyaatiin gaggeeffamu kan turte hojii lallabaa wangeelaa bilisaan babal'isuu kan dandeessisu mana kiristaanaa ortodoksii Raashaa qofa akka turte jechuudha. Keessuma warreen bahaa jiran kana keessa ortodoksota bahaa jiran keessa dubbii kana yookaan immoo barumsa fayyinaa kana manni kiristaanaa ortodoksii Raashaan qofti akka isheen lallabaa turte seenaa mana kiristaanaa keessatti barreeffameetu arganna jechuudha. Guyyaa har'aas kanumatti kan ta'aa jiru jechuudha. Akkasumas manni kiristaanaa ortodoksii waggoota 400f waanjoo mootummaa Turkii jala akka isheen turte kana booda manneen barnoota bantee luboota leenjistee lubootaafis amantoota akka ta'an tajaajilan kitaabolee maxxansiisuun akka dhorkamaa turte ni argina jechuudha. Sababni isaas Turkii jalatti waan kufanii jiran jechuudha. Turkoonni immoo baay'inni isaanii maal waan turanii fi musliimota waan turaniif jechuudha. Egaa sababa kanaatiin barumsi dandeettiin hafuuraa lubootaa akka laamsha'aa ture akka gadi bu'aa ture asirratti ni argina jechuudha. Egaa kaka'umsaa fi dandeettii dhuunfaa isaaniitiin ta'u kitaabolee hedduu qo'achuudhaan lixa Awurooppaatti kanneen argaman manneen barnoota hafuuraa kaatolikootaa fi pirootestaantii irraa barumsa isaanii barachaa akka turan ofuma isaaniitiin dandeettii waaqayyo isaaniif kennin hedduun isaanii amantaa kana tursiifachuu danda'aniiru jechuudha. Warri lixa Awurooppaatti barsoota kaatolikii fi pirootestaantii irraa akka isaan barachaa turan ni arganna. Lammaffaa irratti paatriyaarkii yeroo muudamuu fi yeroo filatamu hundumatti mootummaa Turkiitiif qarshii olaanaa akka kaffalamu jechuun isaa mattaa akka kaffalu jechuudha. Namni tokko paatriyaarkii ta'uudhaaf mootummaa Turkiitiif maal godha jechuudha kaffaltii kaffaleetoo paatriyaarkii ta'a jechuudha. Dirqamaan akka kaffalamus keessatti kaa'anii jira jechuudha. Cunqursa isaan irra gahaa ture kiristaanota irratti jechuudha. Egaa phaaphaasonni yeroo muudaman kana humna isaaniitiin mootummaa Turkiitiif dirqama kaffaltii kaffaluu qabu jechuudhaan bifa kanaatiin isaan kaffalchiisaa akka turan. Sadaffaa irratti paatriyaarkonni Qusxinxiniyaa aangoo isaanii olaanaa deebisuudhaaf yaaduun yookaan immoo aangoo paatriyaarkota keessumaa Saarbiyaa fi Bulgaariyaa gadi buusuudhaan akkasumas immoo lammiilee biyyoota kanneen keessa jiraatan aangoo isaaniirraa kaasuudhaan luboota Giriik baay'inaan akka isaan muudaa taasisan. Kana jechuun immoo sabummaadhaan wal qoqqoodaa akka isaan turan yeroo sana keessatti argina jechuudha. Sanyummaan akka qoqqoodamaa ture ni argina jechuudha. Sadarkaa addunyaatti kanneen jiran ortodoksii bahaa kaatolikootaa fi orientaalii warreen jennu kun bifa kanaatiin kana fakkaatu. Egaa bal'aadha. Seenaa isaanii sun immoo bal'inaatiin dubbistan akka dubbistaniif seenaan affeera iddoo garaagaraatiin bakka garaagaraatiin kana qofa osoo hin ta'in iddoo garaagaraa kitaabolee garaagaraa
akka dubbistaniitu beekumsa keessanis akka gonfattan maal jedha seenaan maal ture har'ammoo maaltu raawwatamaa jira kan jedhu baruudhaaf waa sirriitti nu barbaachisaa jechuudha. Paast waan duubatti darbe beekuun barbaachisaadha. Har'a kan jiru immoo beekuun barbaachisaa. Fuulduratti kan dhufuuf immoo of eeggachuun barbaachisaadha. Seenaa mana kiristaanaa kan barannu jechuudha. Barumsi seenaa mana kiristaanaa kana fakkaata. Sadarkaa Itoophiyaatti kan jiru bal'aadha. Innis koorsii mataasaa of danda'edha. Waaqayyoon yoo nuuf eeyyame isa sana yeroo dhufu ni jalqabna. Koorsiin mana kiristaanaa seenaa mana kiristaanaa garuu asirratti kan raawwatamudha jechuudha. Waaqni nu barsiise nu gorfate isaa kanaan nu ga'e galannii fi ulfinni bara baraan teessoo isaa irratti isaaf haa ta'u. Kan nu gorse kan nu barsiise waan abboolii keenya maqaan isaa guddaan kan kabajame kan ulfaatu nuuf haa ta'u.